Jalal l'Algérien il dit Jalal-moi. Pas des gros mots. Je sais, tu dis pas des gros mots. Il n'y a pas d'amour. Je veux conseil. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage. Attends. Moi, ma femme, elle m'a quitté hier. Par rapport, j'ai ronflé comme un camion. J'ai pleuré jusqu'à 4 heures. Arrête. Le lendemain, je travaillais une autre à 8 heures. Tombé amoureux. Dis comme ça, frère, dis comme ça. Jalal-moi. C'est pas des gros mots. L'amour ça gagne, non, c'est l'amour ça gagne, ouais. Et les abonnés viennent d'où? Un peu de France, un peu de... Un peu de partout. Un peu de partout? Eh ben, hola partout. Hola partout. Partout. C'est sympa. Les frères là, ils sont comme ça, magnifiques. Trip de choc. Moi, je suis le boucher. Elle vient acheter la viande chez nous. Dis la place, on est... نعطيهم la place. دور لهم la place. دور لهم la place. Le meilleur boucherie. Voilà. Moi aussi, Guys, Araba pura basne firira makisha Moi aussi, je fais TikTok. Voilà, l'anglais. Je perds l'anglais. Dis Jalal-moi. دور لهم c'est Hicham qui se parle. Dis Jalal-moi. Montre. Publicité, mon frère. Guys. Je fais TikTok. Ah ouais. TikTok, Hicham qui se parle. Ah d'accord. Hicham, ok. Si vous êtes sur Lyon. No. Ati tikkaami dubbiin bakka laalan guddina guddaa sanbiraas hin jirtu. Tagaffaa nama barateen barbaadaani. Lammaffaa nama akka Oromootti ati beekaadha garuu afaan tokko qofa afaan Oromoo qofa Asliin ka aaree bayan tarii maskee waan biraati. Asli asi caalaale. Asli namaan Oromoo qofa beeka maal taatan faamilii yaay dee an nama baratee barbaada. Masra harkaa kaatee godhe. Harkaa kaatee. Asli ni rifate. No akkamitti Okay dhagee asliin afaan Arabaa sirriitti hin danda'u afaan Somaalee hin danda'u afaan Arabaa bultii keessaa maal godha habibti biyya bulchaa hin jirru bar wal bulchaa jirra afaan Ingiliffaan beektu ani addunyaa ani bulchuu barbaadaan booda ani afaan Ingiliffaa deemuu barbaada. Dubbiin takkatti irreef jettee bataamitti nama garraa bataamitti maaliif akka jettee bicha wata yaadan nama garra maal garwaat nasraadhami. Kawai jechi khiyya bari sinin galle asliin akka Oromootti hayya no akka Oromootti baratuu dhabu sabbeet asliin barateetu waggaa 27 barateetu hagana gahee jaalatamaa jiran garraat akkamitti akkanettan nama guddaadhaan. barumsa kaan baaddiin barumsa barnoota irra waliin dhalootatti caalaa takkan Asli wal khabanya dhaggeeffadhaa faamilii ilaala akkasiin jenneeni asliin akka Oromootti hayyuu nuti qabnu garuu afaan tokko qofa beekaa afaan Oromoo qofa barreessee dubbisaa ani nama biyya guddattee fi addunyaa tana ashkaraakkaruu barbaadu waan hin ta'eef akkas ta'e malee. Faransaa fi Jarmaniin tokko maabar nasraame waa'ee Awurooppaa kana dhiisetti sanu. Wayii asumataa aree jijjiiramu fidan deema. Asli rifatiin gaasiin barsiisuus ni danda'a. Nasraat afaan meeqa? Habibti kama barate barbaadadhu an ufiif gayaa. Nasraat afaan meeqa beekti? Bakka obboleessa naan taatu ati. Duraanuu obboleessa maaf bakka kanan nu dhiibdaati. Dhiisee bara. Abdii kutattee ammoo ulii siisterii fiduu yaan jettaa? Duraanuu nama wannoo miti gaafis gaafadhe malee. Duraanuu walitti haajamaan jiru lakki akkuma gaafii goote? Akkuma gaafii. Okay ayyee doktora keenya bareedduu wal qabanya nuti qoosaa waluma goona garuu faamiliin akka keessaa fiigee jira mucaan ibsaa bira jiru sanii qaba. Afaan meeqa beektaati? Afaan meeqa beekta? Ani amma afaan shanniin beeka. Jarmanii afaan kan faa beekta? Afaan Oromoo takka, afaan Amaaraa 2, afaan Arabaa 3, afaan Somaalee 4, afaan Jarmanii 5, afaan Faransaa 6, afaan Ingiliffaa 7. Mee afaan Faransaa haasa'e? Natti qorreen. Ati nama karaa deemoo jinaasaa nama gattaa'ee lafa qabee akkasitti kursii guutee akka wanni ittiin hojii dubbatu malee osoo karrarraa deemtu. Nama garuu maaliif beektaa nasraa?
Normal, namni yoo gizeen isaa achi. Dubbachuu callisu caala wallahi. No jechuun serious maal dhabeetaa yeroo baay'ee. Taniifuu ibsaa hiriira bahuu jirra gurbaa soddaa wajjin aslii keenya akkam jirtaati? Nagaa alhamdulillah fayya. Jiruun akkam? Wallaahi humaan jennu kunoo jiruun baay'ee nu bira qorraa biyya ibidda mukarra shidanii ibiddi balbaluu isaanii dhagaan balbaluu firraa dhaqeen achi taa'u jira. Jarman hin jiru amma karaa Ingilaandiitiin jira. Maal goota Ingilaandii? Kunoo shirshiriin deeme. Eenyu wajjin deeme? Kophaa kiyya deeme wallaahi. Maaliif? Yeroon boqonnaadha amma amannee hareenii waan dhufaa jiruuf boqonnaa mataati. Sorry. Ah, yeah, okay. Yeah, okay. Okay, I'm sorry. Dewan korra Hussein Ahmed. Kophaa deemuun balleessitu garuu. Diga asli. Kophaa deemuun balleessitu. Sodda. Kophaan deeme akkamiin tawarreeni. Amma dura faamilii nooranne bar. Shaayibee akkana jirutti qooma kee taana sira. Qooma kee jirta shaayibee akkana jiru. Wallahi ibsi shaan bakka hunda bakkaan dhaqu qomumaan dhaqaree ammaaf kophaa waan hin jiru. Maal goona ree? Uffata keessa Kophaa deemuun balleessitu garuu. Kophaa deemuun balleessitu. Wallahi akkas ture egaa asli akkuma cabanitti okkolanii miyaaluma yeroo hojii deemanii. Guddaan maal si garsiisaa raanji? Maali kun yaaboo? Soddaa maal taatan? Nusa Isini ka? maaltu waa ergi? Beekaan wallahi waa tasittiye wallahi. Thank you so much. Sada. Eddie, thank you so much. Soddaa galatoon wallahi. Bakka deemtan hin genne? Eessa deemaa jiran ibsaan faana? Beeku. Bakka Ini kabarnya kabar sih. Family maaliif taataabii godhuu dhiistanii akkanuma teessee Bakka kanarraa qaraatamu maali mee? Ayyee sirriitti haa ta'u. Ibsishaa jabaadhu dumaashii keenya si hojii jirraa. Kabajaa guddaa sii qabna biraa sarayyee. Gaafa sargii jaraa hedduu taana jira. Ayiroo. Wallahi. Akkam jetta akkam jetta. Family galatoon masya Allah kaalu. Saudi Arabiyaa keessatti haga fedhee geemii qabate warri bakka san jirtan waliif hin taanu jechuun hanga guyyaa saniitti waliin beeynu. Amma mootu gootan gisee takkitti koppiliinkii amma miliyoona lamarra jirtan taataabii koppiliinkii kana 100,000 tolsiisuu qabna. Amma 56 irra jirra. 100,000 200 tolsiisuu qabna jechuudha. Sinigalee koppiliinkii kana itti mudda jirtan. Akkasuma mootu warroonni nu jaalattan ardii Eeshiyaa irratti argamtan affeeramtaniirtan makii jalatti waan dandeenyu keessaafuu guyyaa addaas dhugaa rabbi dubbachuu garas godhuu qabdan. Maaliif jennaan abba barbaade garas deemuu danda'a garuu garas godhuu qabdan. Guyyaan addaa guyyaa intalateen kabajamtu akkasuma arsiin kun sikkoo mandoon kun maal jedhee yaama ganyaa arsii takka jedhe. Ganyaa arsii gaafa jedhutti isiin nyamalee kana booda koppiliinkii kana Fidi moderatora fidi maki si galcha asli. Bangga yalla asliidhaaf irraa bu'anii aslii waan dubbate haa dubbatu jaallan dirree qabsoo sissi ooftuu kana jennaan isinii galee jala kana teenne jala gattaa madhee itti hamma dhegzee jettan naat kunillee 5 irratti namni tokkollee nama 5 irratti gaafa ishee gootan nama 5 yalla nama 5 laal namni akkatti dabalee argitanii amma taabtaabiin koppiliinkiin taabtaabii odiistanii miliyoona lamarra jira rakkoo himi kanaafuu faaxoochi mana madaamii duraanuu isiniin boonnaa gizee sadaqaatis gizee hunda gizee kadhaa gizee masgiida gizee rakkataa gizee hunda warruma araba kana yaamanna jechuudha taabtaabii irratti illee koppiliinkii irratti illee dalagaa irratti amma immoo kanaafuu
intalli tun ardii Eeshiyaa keessaan biqiltee jaalattanii jibbitanii wanni wal morminu takka hin jirtu ka jiraatullee ardii Eeshiyaa keessa wanni wal morminu hin jirtu jechuudha itti muddaa hundi keessa akkasi kun akkuma dhibbaan gaaniirani doktora weelkaami carraa takka doktor waan hun jedhi sa'aatiin kee daqiiqaa 3 dabarree jirra waan ta'eef yalla copy link tap share guys tabi kuma miliyan sejauh dari lama tata guna boleh nanti amma kana duga dubbachuu fi nagaa boleh doktora kenna waga nagaa yaaduu tanii hundumtuu keessanuu yoo har'a wanti akkuma namu eegaa jiru lolli deemaa jiru lola addunyaa sadaffaadha warri Awurooppaa akkuma duraan Afrikaa biyyoota Arabaa koloneeffatuu dhufe nu koloneeffatuu fi akkuma Jibuutii fi Ertera koloneeffatan amma nullee asiin ijoollee biyya Arabaa nu koloneeffatuu fi warri Awurooppaa nu doorsisaa jiru. Kanaaf nuti ummanni adachi Arabaa fi Afrikaa irra jiru. Akkasumas michuuwwan keenya warri Ameerikaatii fi Kanaadaa, Awustiraaliyaa warri nuun michoomuu barbaadan akka nu bira dhaabbatan jenna yoo warri nuun hin michoomne gaaziin biyya Arabaatirraa bayaa, warqiin adda addaa biyya Arabaatirraa bayaa, bunni garagara Itoophiyaa Afrikaa keessaa bayaa. Namoota ergatuu barbaadan akkuma duraan karaa garbaatiin nu bitaa turtan ammallee karaa UN'tiin yoo humna fixattan asiin biyya Afrikaa kanarraa argatan waan ta'eef warri Ameerikaatiif Kanaadaatii fi Awustiraaliyaa akka nutti michoomtan abdii qabnaa warri jaartii babbareedduu fuudhuu barbaadan illee yeroo baay'ee as gara Kaayirootiif gara Dubaayiif Suudii kana umraa deemtanii bashannanaaf Dubaayiif deemtanii jaartii fuudhuuf Kaayiroo dhuftanii investi godhuuf Itoophiyaa dhaqxan waan ta'eef dantaa keessanirra dhaabbattanii Awurooppaan akka nu koloneeffanne michoowwan keenya nu wajjin dhaabbattuu qabdanii dhaamsa jedhu qabnaa kuni lolli lola addunyaa sadaffaati roorroo manatti nutti dhufe jalachiifnu. Kanuma sa'aatiin ga'e kan wal sodaatama walitti ergaa kan gara cittee naa yaadu. Maki waa'ee taphni tapha meeqa akka ta'e. Oi asii waa'ee tapha san yaadachiisa taphni meeqa? Kana nu yaadachiisa. Taphni lama. Ma jaalallee lamaan walirra turu malee mee ayuu beestu oofsiriidha kuni waan ka alagaa taate ka jalaa fi gadi takka waan xiiti takka dhukaasuun hin taatu. Doktor gaaffii tokko sirraa qabaani doktor. Wolfi thank you. Lah jaalallee lamaa yoo wal ficcisiifte bareeda. Garuu akka nutti fakkaataa jiru. Abdi jaartiin qabdu. No. Naa sanii fi mi doktora wanni ta'e maali beekta? Dheengadde goro dhageenyu tapha sadii guutuu wal jala injifatuu qaba waan jedhu santu abdii nu murachiisu ka'e garuu ammoo amma akka laaluu jirrutti onni illee garuu anu rirrifattu jajjaboo fakkaanna siigalee jajjaboo fakkaanna ammallee jajjaban mul'ata qabna nuti siigalee baay'inallee taatu mul'ata qabna. Waan kana qabsoo kana akkuma doktorri jedhe giddiin ofirraa buusuu qabna. Kololii kana jala ooluu hin qabnu. Oolaan ammoo ana akka afarsaatti tiktookii baay'een dhufu. Dhugaan isinitti himaan. Akka afarsaatti irraa horaa jechuudha. Waan yoonan kololii namaa jala galee jiraattu irraa akka marroo kanatti. Maal goona michuuwwan keenya warri kaaba jiru yoo har'a nu biran dhaabanne kana booda Kaayiroo dhaqee fuudhaa Itoophiyaa dhaqee heerumaa Dubaayin dhaqee fuudhaa Dubaayin dhaqee heerumaa hajji umraa dhaqaan karaa isinitti cufna. Dantaa keessanirra dhaabbadha. Nama kuma 25 kaayoon keenya akkasii koppiliinki illee bareeda jira waan ta'eef hundi keessanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna warri jala kana jirtan mucayyoo tana akka nu waliin mataa ol qabdan akka nu waliin boonsiftan abdii qabna. Wal waraansaa miti wantichi kan laallamuu qabu kolonii jalaa bayuudha. Ayyee makisiyaa. Darraa gaarii siifawaa namoota buusiitii tapha eegalaa isin waliin jirra. Ni sodaate itti maal yoo sodaate rakkoon No. Dhagahi amma achitti reefi tana giseen dhageeffadhu baay'ee sodaachisa jedhanii tattaa'anii haasa'u jiranii hima sodaachifna mul'ata qabna waan taaneef dura himne lamaan deemnu waan ta'eef karaa akkasii ayyee makii teenna sitti haa tolu carraa gaarii siin jenna abshiir. Maakii tiyya lubbuu tiyya.